waan shiidhaaf malee boosti gootan kanarra paraankii kaan tura laalama waan gaarii gootanii ammallee akka kana daran Gaarii gootanii jettaasa. Onneen yoo paraankii achi dalaguun yoon gaggabee hafee mamee achumatti yoon callisee waan. immaan taatu inshaallah dhis paraankiidha amma takka itti haa deebisuu jee likkumatti namatti ba'a Eenyu kana booda eenyu isa dhagaa namni na amanu hin jiru waan takka illee nama nuuni. taayimoo maayikii qoygaa Amma rakkoo kiyya bar garaan laafadhaa bar. Namni bar kaleessa prank na godhee ammas deebisee na godhuu danda'a bar because bakka gisee sanatti hin raanfadha si galee ani yaadadhu bakka dafeen garaa wanti inni na qabee bar amma duras na qabee ani garuu wallaahi irraa kafadha rabbii kiyya garuu dagachiisuun qaba sirriitti si galee ani maakii miti ilaaltan. Ni beekallee akka waa kafaladhu. Ni mujjame garuu bar odaga Dr. Asli Fan dhufanitti xiqqoo eegee jiraate bareeda ture yar. Hagaati. Gaffiigeetiin bara achiin deebisa barka rifadde ammas gisee dhaabbatee harkus hayi. qolaa wanni inni kalate qulfii silaa fuudhee chakka gidimbaa namaa san keessa rifatee illee darajaa gubbaa illee gadi hin kufne qulfii san fuudhee itti fufuu irra ture garuu bakka gabaabsee dhiisi ani wanni inni ol seeneef gaaffiinsi gaafachuu fedhe gaaffii fi deebisa kanuma gad ወዳችሁ namni hedduun በአማርኛ ስሩ በአማርኛ ስሩ ነው የምትሉ እኔ የምለው በጣም ብዙ ሰው ናችሁ እንዴ በአማርኛ ያላችሁት ማለት ኦሮሞኛ ማትችሉት namni afaan oromoo hin dandeenye hedduu hordofabar nu yuutuba keenya irra hedduun dhufanii wallaahi nama hedduu arkina koomenti jalatti afaan amaariffaatis እንሰራለን ችግር የለውም ijoollee teenya ni jiran bara warra afaan wanti jedhe kan moosanii dhaggeeffatan jiranii gaaffiin ani sii qabu maayikii gaaffii gaafadhaa jettan kana feesbuukii sanarratti sanuma deebistan moo footoo biraatti haala poostii gootanii yuutuub irratti gaafattan. Amaarinya indalaginadha indalayna gaayis maal rakkoo qaba afaanii yoo naman hordofuu fi jala deeman jiraate maal rakkoo qaba yoo dalayne sila afaan amaariffaa afaan wanti kun oromoon daftee waliin guddistu bar sila kabiraate amma dura kuma dhibba gellee jira. Challenge gaggabaabaa daline prank osoo hin ta'in amma arfan challenge waan gaggabaabaa hin jirame waan adda addaa tokko. Ati keessa dhiirti bar gaayis dhiirti bar ijaartii ofii tana bar waan hunda keessa wanti godhuun barbaaddu bar an qullaa amma qullaa akkamittiin kilippii dalagamee rabbistuudha isinuu amma miidiyaa kana qubta miila tokko hin dhaabdanime rifeensa qullaa kilippii hon dalage akkam dalagamee dalagu ta'u kilippii fi tiktookii wal addaa bar maal taatan. Kilippii nama akkas no jedhu malee kan akka keetii kanaa miti Guys, amma dhaggeeffadha. Wayni ani bar waa meeqan na yaachisaa bar isin beektanii. Qoy gurbaan malaa yaadiin eezosh. Oromiyaan faa sooftii tokko fixeette kaleessa piraankii isaanii irratti sooftii haba. Assalaamu alaikum maayikii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. No, onlee keessatti isin rifattee boochisanii tana boochisuu. maal jettee? Gizee adda keessatti rifattee gartee wanni jette saniin rifadhe anillee. Sila namni ni irraanfadhee bar bishaanillee bar namni gizee akkasitti callise bishaan hundatti godhani maan shittoo fi quraana bakka nan dhufne bishaan. Eega bu'uun taatee qooyee tokko takkoon tiimaa tokko haati da'uu likkuma boonya akkam jette. Sila akka kiyyitti ol kaasee man fiigaan nama hanqas ga'usan eessaan fiiguu danda'an harki isaatu nagaa. Yaadu kaa keetti fiiguun inni jabaata.
Gaaf tokko miila isaa gaafa harkisee hulaa biratti na farkar kufee. Maaki, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Naima. Naguma akkam jirta? Wallahi fayyaan jirta. Jira galata rabbii. Waan ta'eeti ta profile irra jirtu. Naa? Suuraan ta'eeti ta profile irra. Kan kooti. Wayyaa rabbi. Eessa jirtaati? Dubaay nin jira. Singiliidha moo dabilii? Singiliidha. Ni beeksisti suuraan ta'eetu garuu silaa ni jira miti. Suuraa wallahi singilii huno singiloonni akkana akka suuraa wallahi qocha singilii fakkaata bar. Galatoom. Garuu suuraa maal yaada akkana kaate yaada ture ta'e gisee suuraa kana kaatu. Yaani akkuma tasaa wayina kaafte ijoolleen hin argine taa'ee yaaduu jira dhaabbatee jechuudha. Teenya dhaabbattee jirta. Achiin erga bakka teenya dhaabbadheen jira eenyu. Na kaasanii naanuma namararraan irra kaa'adde. Ay bareedu. Dubaay akkam bareedaadha. Dubaayin guddi dhugaa rabbii maaki. Amma oowwaa jira misanii fi. Sirriitti ho'aara hamma. Duuba Yeroo baay'ee nama hartaa beektaa baay'ee tokkoon si jaalladha. Bakka yeroon ergadhe naan galchitu si dubbisuudhumaaf jecha. yaa loqotni kun jimmaadha warra jimmaati mi? Warra jimmaati. Ampar loqota Oromoo tana bar takka takkatti hin beekaa bara. Abuu wayyumaa kiiti yaa dhuguma sabboontuudha bakka. Takka takka. Nama rakkaatu warra jimmaadhaa gisee si waliin haasa'uun jechuudha. Dhugaa rabbii anillee baay'ee tokko bakka natti tola ishee nuuf jiraadha malee jireenya gaarii. Galatoomee bareedduu koo thank you so much. Hedduu galatoomee ishee. Welcome habiibti. Hundi suuraa gisee harka kun tokko as jala godhate tokko as jala Maki. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dirta sargi keelle baga gammadde dammoo sa'aatii dhabne beeki sa'aatii ol nu seesistu baga dasisee Galatoomee akka malee akkam nagaa. yeroo itti baatiri akkamii garuu yeroo uduu sargiin godhatiin dura ol na seensisaa turte maakishaa garuu aga sargii booda manam satte Duraan sargii dura maaliif hin si galchu ture? waan biraa osoo hin ta'in bismillah fagaattee dammoo ati ani akkasii akkati yaaddisan osoo hin ta'in Kophee tantee beeksifachuu seentee duraanis. No jechu kopheedhaa fi ga'een sa'aatii shan baay'ee biiziin taatu na seensistaa achi booda waan horofaan si baate namni bagadas jedhe waan jedhu onna seensisuu dhabde an akkas jechuu barbaadeeti. Amma hoo? Amma kun sa'aatii kana waa xiqqoo argannee numa seennee miidhee kiyya gala bagadas. Anuu sa'aan qabu baruun kan isiniif sa'a miti anuu sa'aan qabu bara sa'a xiqqoo ta'a asirra. Maashaallah akkam reemee nagaamiin. Nagaa wallee akkamati fayyaadha? Jirra wallaahi alhamdulillah. Manni kun akkamii wayi kasaartii laata moo ittuma jirti? Haala maakiyyeen kasaarree. Maaltiin beeku namni keenya amma bara akkuma fiigeetuma deebi'aa saniifis hin jeebeeti. Jabaatti jirta akkas taanaan. Mee isa jira duuba kophee? Wallahi kophee intin har'a suuqii jirbeetta. Jummaadha waan ta'eef ammoo suuqii bahe. Jummaadha waan ta'eef. Bira deemaa ree narraa bittaa. Kopheen kan ta'e hanga qarshii meeqaati kopheen qaaliinsa biraandiin mana sanii? Hanga qarshii 7,500. Waan jirtu. Ay bareeda jirta Oromoof yaaddee jirta. Kan narraa bitattee jirta isheetu. Ati bar dhiira taatee kophee dhiiraa gurguruun qabdu bar.
Anna. Indee kophee dubartii gurguruu qabda. Osoo kophee dubartii gurgurtee guyyaa tokko kopheen sirran bultu dhugaa anaa sii maaqa. Amma dhiirri maal gootii meessi bira dhufti. Kophee dhiiraa kophee dubartii faa naayikii kophee dubartii faa taakkoo faa naam hin galchi. Mee maakiin maal naayikii daggabiyaan kee akka oowu. Inshallah mokora amma yeroo dhiyootti sanillee mokora warra biraa ta'e. Ati narraa bitattaa jaammaa kudhanii yoo san hin galchaan. Obboleessa kiyyaa magaalaan siibanii maal godhaa bitadhaanii bika biraati bika dubartiin gurgurtuun deemee bitadhaa. Maal kophee dhiiraa dubartii dhiira bira dhufee bitadhaan ajaa'iba. Maal jechuu barbaadee taati? Aramaakii wallaahi aman waan tokko illee jechuu barbaadee diinii. Ati kudhanarraa bittaa hin hanjaasa. Aramaakii dammoo aramaaf akkasiin na cufaati nagumaa. Dhagayi. Dhugaa akkas godhaa gamta kun kophee dubartii godhishi sirraa bitanii. Wallahi inshallah hin godha rakkoo.